Oromiyaa gam kibba gujiif boorana taanaalee waraanii bilisummaa Oromoo to'ateef haanni keessa socho'uun keessa bu'uuraalee misoomaa dhaabbachuu dubbata. Harargee baana cinnaaqsanii raayyaan ittis biyya namoota sharrashanu jiraattuuti OMN itti himanii Abrahaam Birruutti santeema. Shanee waliin hariiroo qabdu, shanee fidaa, shanee adamsuuf nu gargaaraa jechuun namoota nagaa hiraarsaa fi fixaa jiran. Kaab Itoophiyaa Tigraay magaala lamaaxaa mootummaan bilisiginnaa gabaya xiyyaaraan haleeluu mootummaan Tigraay beeksise. Humnooti Amaara dhalattoota Tigraay jimlaan ijjeesuu hidhuuf qeerra buqqisu isaanii mirkaneeffadhee jiraan immoo gabaas jaarmiyaa mirga namooma Human Rights Watch'ti tanallee irra dubbanna. Manni marii mirga namooma dhaabbata biyyoota gamtoomanii yakkoota namooma itti fufiisaan Oromiyaa keessa raawwachuu jiruuf xiyyeeffannoo akka kennu gaafatame. Manni maricha sarban mirga namooma Itoophiyaa keessatti itti fufiinsaan godhamuu jirurra gaafatame akka jiraatuuf marii jiru yeewun ingiraa irra dhagee. Gaaffii biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa fi kanneen birootiin manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuuf yaa'ii addaa waammateera. Miseensoti miishinaroota Yuunaayitid Isteetiif Kanaadaa 12 hajii onkololeessa garee maafiyaa maawuzoo 200 jedhamtuun Haayitii keessa qabaman gadhiifamuu miidiyaaleen gabaasan. The 400 Idiot yookaan maawuzoo 400 jechuun kaafiyyaamtu gareen duuriyyeetuun namootaan kan gallakkisuuf $1 miiliyoona gaafatte FBI waliin haasawaa turanii maalirra walii galan. Oduu har'a keessaa bal'inaan filanne jirra. Muddee 17 bara 2021 guyyaan jimaata guutuu oduu qabnuutiif Abrahaam Birruutti sanee gujjeera. Kutaalee addunyaa irraa hordoftan marattuu nageenya keenya sana dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutti oduu isinitti hima. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota bilisiginnaa gidduutti gaggeeffamu itti fufee jiraachuun ibsameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibbana gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun gama marsariitii isaatiin ibsa baaseen godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti muddee 11 fi 13 2021 lola gaggeeffameen waraana bilisiginnaa irratti injifannoo argachuu ibsee jira. Achuma Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalattis muddee 15 waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseeti jira. Sochiin gama kaaba Oromiyaatiin taasifamus itti fufee jiraachuu kan eeru ibsi kun zoonii kibbaa aanaalee Goorodoolaa, Nageellee, Liiban, Sabbaa Boruu fi Waadaraattis tibbana lolli jabaan taasifamu tarkaanfileen humna murna aangoorra jiru dadhabsan hedduun fudhatamuu beeksisee jira. Zoonii kibba bahaa aanaa Heeban Arsii fi Harargee bahaa aanaa Cinaaqsanittis tarkaanfiin wal fakkaatu fudhatamu waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argachuu ibsee jira. Gama lixaatiin aanaalee godina Wallagga Bahaa keessatti lolli jabaan turee jira. Lola tibbana godinachatti gaggeeffameen muddee 12 Wallagga Bahaatti kan argamtu magaalaa aanaa Waama Haagaloo kan taate Moxee to'achuu kan beekse Waboon konkolaattota waraanaa magaalaa Naqamteerraa gara Baakkootti imalaa turan irrattis tarkaanfii fudhachuu ibseeti jira. Muddee 13 humni gama dhidheessaan aanaa Nunnuqumbaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalaa baasuuf ergame injifatamu. Waraanni Beddelleerraa ka'uun aanaa Jimmaa Arjoo to'achuuf ergames haaluma wal fakkaatuun haleelamee of duuba deebi'uu beeksisee jira. Guyyuma wal fakkaatutti waraanni magaalaa Soosaarraa aanaa Beegii to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalaa baasuuf konkolaataa Oraalii 8 ergames waraana bilisummaa Oromootiin haleelamuu ibsee jira. Iddoowwan lolli itti gaggeeffametti loltoota bilisiginnaa dhibboota lakkaa'aman ajjeefamuu hedduunis madaa'uu ibsa gabaasni marsariitii waboo baasee irraa mirkaneeffannee jirra. Meeshaalee waraanaa hedduus boojinee jirra jedha ibsi kun. Lola tibbana humnoota lameen gidduutti gaggeeffamuu ibsamee fi injifannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo galmeessuu beekse kanneen ilaalchisuun deebiin gama qaama aangoorra jiruun kennamee hin jiru. Iddoowwan eeramanitti waraanni gaggeeffamaa turuu odeeffannoon jiraattotarraa OMN dhaqqabaa tures ni mul'isa. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkoota namoomaa itti fufiinsaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraniif xiyyeeffannoo akka kennu gaafatamee jira. Manni marichaa sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru ilaalchisuun har'atti yaa'ii addaa kan waame yoo ta'u yakkoota namoomaa biyyattii keessatti raawwatamaniif itti gaafatamni akka jiraatuuf murtoolee jajjaboo ni dabarsaa jedhamee eegama. Yuun ingidaa gabaasa bal'aa qaba.
koomishiniin walabaa qorattoota mirga namoomaa idil addunyaatiin sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwataman akka qoratuuf hundaa'uuf jiru yakkoota waggoota 3 darbaniif Oromiyaa keessatti raawwatamaa bahan qaama qorannoo isaatii akka taasisu gaafatame. Gaaffii biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa fi kanneen birootiin manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuuf yaa'ii addaa waammateera. Yaa'ii kanarratti koomishinii walabaa qorattoota idil addunyaa yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwataman qoratu hundeessuu dabalatee murtoowwan yakkoota biyyattii keessatti raawwatamaa bahaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf gargaaran ni murtaa'u jedhamee eegama. Yaa'iin kun akka taa'amuuf guyyaa murtoon darberraa eegalee murni biltsiginnaa aangoo bulchiinsa Itoophiyaa harkaa qabu yaa'ichi akka hin taa'amneef mormii dhageessisaa jira. Biyyoonni miseensa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'an yaada murtoo yaa'ichaaf dhiyaate mormuun akka kuffisaniifis bifa garaagaraan gaafataa jira. Hanga murtoo yaa'ii kanarratti darbu hin simadhu jechuun ejjennoo qabachuuttis gaheera. Haa ta'u malee murtoon yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwatamaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf gargaaru akka ragga'uuf jaarmiyaalee hawaasa idil addunyaarraa eegalee hanga biyyoota miseensota mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejjennoon jabaan jiraachuutu himama. Haalli qabatamaan biyyattii keessaa mul'atuu fi gabaasaaleen taateewwan biyyattii keessatti ta'aa jiru laalchisuun itti fufiinsaan ba'aa jiranis biyyoonni kunneen murtoorra akka gahaniif kan jajjabeessanidha. New York Times tibbana gabaasa bal'aa iccitii waraana kaabaa duuba ture saaxilu dubbisiiseera. Dhaaboleen mirga namoomaa idil addunyaa Human Rights Watch fi Amnesty International ajjechaa jimlaa fi yakkoota namoomaa gareen qaama aangoorra jiruun hidhata qabdu faannoon itti fufiinsaan lixa Tigraayitti raawwataa jirtu saaxilaniiru. Itoophiyaatti labsii yeroo muddamaa hordofee hidhaan jimlaa eenyummaa namootaa giddu gala godhate babal'achuun dhalattoonni Oromoo fi Tigree kumaatamaan lakkaa'aman hidhaatti guuramanii jiraachuus addunyaan quba qabdi. Haalonni gama hundaan mul'atan yeroon kun yeroo addunyaan dhimma Itoophiyaa callisaan ilaaluu itti dhaabdu ta'uu agarsiisaa jedhu xiinxaltoonni dhimma biyyattii irratti tarkaanfii itti seenuuf ammoo yaa'iin har'a taa'amuu fi murtoowwan itti fufiinsaan darban qoodni qabaatan olaanaa akka ta'an tilmaamu. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa ammas rakkoo biyyattii karaa guutuu ta'een furuuf kan dandeessisu miti jedhu. Xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa waraana kaaba Itoophiyaa walqabatee haalota mudatan qofa irratti kan fuulleffate ta'uu ibsuun rakkoon guddaan Oromiyaa keessatti waggootaaf uummata dararaa hammaataaf saaxilaa jiru xiyyeeffannoo malu hin arganne jedhu. Xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa rakkoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiru irratti akka ta'uufis mufii malee bifa qindaa'an irratti hojjechuu sagalee ofii dhageessifachuun akka barbaachisus dhaaman. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoolee Oromiyaa keessatti mudataa jiraniif xiyyeeffannoo kennee akka irratti mari'atu gama toora tiwutariin kaleessarraa eegalee duulli geggeeffamaa tureera. Koomishiniin walabaa qorattoota idil addunyaa yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwataman qorachuuf hundaa'us gochoota duguuggaa sanyii fi yakkoota namoomaa Oromiyaa keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiran akka qoratuufis irratti hojjechuutu barbaachisa. Oromiyaa kibbaa Gujii fi Boorana aanaalee waraanni bilisummaa Oromoo to'atee fi keessa socho'u hunda keessa tajaajilli hawaasummaa dhaabbachuu himamaa jira. Aanaalee Gujii kanneen akka Liibaan, Goorodoolaa fi Gumii Eldalloo keessatti buufata fayyaa, manneen barnootaa, tajaajilli bilbilaa fi geejjibaa erga addaan citee waggaa guutee jira jedha hawaasi. Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qaba. kibba Oromiyaa godinaalee Gujiif Booranaa dheed waraan bilisummaa Oromoo dhuunfatee jedhaniif ardaa waraana keessa socho'u jedhan cuuf keessa mootummaan bu'uuraalee misoomaa jechuun geejjiba, barnoota, tajaajila fayyaatiif tajaajila bilbila cufa addaan kutee jedhan. Oromiyaa kibba Gujiif Boorana waggoota 3 darbaniif rakkoo nageenya mudateen gaagam lubbuu namaatiif qabeenyi baay'ee manca'uu gabaasaa ture. Sababiin immoo ataakaroo siyaasaa waraan bilisummaa Oromootiif mootummaa biltsiginnaa jidduu deemaa turteef deemaa jirti ta'uusii cufumarra gabaa. Aanaalee Gumii Eldallootiif Liibanii gandooti akka Malka Gubaa, Bulbul, Boob, Mugaayoo, Hadheessaaf Qoraattii, Dhakaan Qallaan, Ardooti, Adaadii, Algeef dheed baay'ee keessatti tajaajili geejjiba dhoqdhoqqee dabalatee mootummaan waan dhowwameef uummati magaalaan addaan citu warri maatii achi qaba rakkoo nageenyaatiif immoo maqaan akka dhaamin barbaanne Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti maan. Aanaan Gumii Eldalloo guutuma
guutuu waraan bilisummaa Oromoo cibraa soddon booro khaliiban keessa sochoowwan dhuunfatamteef mootummaan biyya harka qaba aana kan guutuma guutuutti uummata lakkise baqate keessa ba'uu uummata ragabaa sababum kanaan abbootii warra hagar magaal nageellee baqatan 40 yoo ta'an ammallee duun isaanii laf gad lakkisuu magaalatti seenuu jiru jedhan manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa hag sadarkaa lammeessoo jiran hedduu waan cufamaniif tii horii deebinee jirraa jedhan barattooti OMN dubbis mootummaatti iyyannullee shaneetti san buqqisee falli biraan jiruun hun jedhanii jedhu geejjibi tokkollee waan hin jirreef magaal guddoo godinicha nageellee boorana dhaquuf guyyaa baay'ee nama fudhata buuraalee misooma kanneen akka buufata fayyaa waan diigamaniif haafan immoo saamamuu waan badaniif haawwan ulfaatu hedduun harree gaariitiin kiiloomeetira 100 imaluun rakkoo jabduuf saaxilamuu jiru jedhan mootummaan biltsiginnaa deddeebiin rakkoo tanaaf waraan bilisummaa Oromoo hoomata waraanni bilisummaa Oromoo immoo haqa Oromootiif dhuga Oromoo barbaaduuf qabsaa'u jirra malee uummata keemmiidhuuf karoora hin qabnu jedhu dhugaan jirtu garuu uummati Oromiyaa kibbahoon jechuun gujiif booranii harki caalu rakkoo siyaasaatiif rakkoo hongeetiin akka jabaa miidhamu irratti argama. Harargee bahaa cinaaksanitti loltoota mootummaatiin namooti nagaa rashanamuu jiraattonni OMN itti himan. Aanichatti araddaa baay'eerraa namoota jumlaan hidhaa akka jiran loltoota bilisiginnaa manneen hidhaa guutanii dhiphachuu ibsanii jiranii gabaasi dabalataa itti aanee dhiyaata. walitti dhufina walitti wajjin dubbatina yoo namni walitti dhufe akkuma si shane wajjin jirtanii miti nama fuudhanii ajjeesan dhalaa fi dhiira. Harargee bahaa aanaa cinaaksan araddoota daarimuu hora dawwee fi mudhii dawwee jedhaman keessatti haleellaan namoota nagaa irratti kan raawwatamaa jiru. Guyyaa lama dura jechuunis muddee 15 waraanni bilisiginnaa araddoota kanneenitti namoota nagaa sharrashanii jiru jiraattonni. Bakka shaneen jirtu nutti agarsiisaa jechuudhaan uummata nagaa daggala keessa oofaa buluudhaan bifa sukkanneessaadhaan rashananii jedhu. Ajjechaa sukkanneessaa loltooti bilisiginnaa araddoota aanaa cinaaksan keessatti raawwatan kana dubartiin tun akkanaan ibsite. Ilamaa maaliq daarumi wamudhii daawweeti daawweedha hora daawwee dhaqanii uummata keenya dirqiidhaan oofanii agaara keessa oofaa bulanii deddeemanii bulanii booda gisee ajjeesan harka raamuran kan ajjeesan akkatti ajjeesan ukam wanni namatti ajjeefnetti ajjeesanii tokko Muhammad Ibrahim jaaniin tokko Yusuf Ibro jaaniin tokko Yusufi jaras lameen khaan bakar mudhii daawwee gamachiisan irraa fiden jaamaqaa isaanii naanimne. Hawaasi aanaa cinaaksan akka jedhutti namoota ajjeefaman kanneen reeffa isaaniillee argachuu hin dandeenye. Awwaalachuus hin dandeessan dhaquus hin danda'an bakkatti namni dhaquun jiru bahora wallallu san bira geessanii achitti kun waraabessi nyaatu jira. Hawaasa kaanis shane deeggartuu shane waliin hidhata qabdu jechuudhaan jumlaan kaampii waraanaa fi manneen hidhaa garaagaraatti naqanii dararaa jiru. Kaampii fi manneen hidhaa baay'een guutuu ka dubbattu dubartiin OMN dubbise bakkee keessatti illee nama hidhaa akka jiran himti. Warra mudhii warra daarii mucufa isaanii bakkattiidhaan cinaasan bakkattiidhaan dhabanii kaambiin cufti guutamtee bakkattiidhaan alattiidhaan laal ummanni keenya akkatti jiru rabbumaa quba qaba. Ummanni keenya xiqqaa guddaan akkanatti oo'uu jiran oo'isa dhiisiti dubbachuu hin dandeenye nuti kun warri arma jiru dhibbuu teenyaan wallaahi billahi nuti akkuma taanu ilaaleetti jirra. Keessuma araddaa mudhii dawwee keessa daa'imman dubartootaa fi maanguddoota osoo hin jenne jumlaan hidhanii akka jiran dhageenya jirra. Ajjechaa fi hidhaan akkanaa kutaalee Oromiyaa baay'eetti tuufee kan jiru yoo ta'u humnoonni mootummaa shanee deeggartu shanee waliin hariiroo qabdu shanee fidaa shanee adamsuuf nu gargaaraa jechuun namoota nagaa hiraarsaa fi fixaa jiran. Tigraay magaalaa Allamaxaatti haleellaan xiyyaaraa gabaarratti akka raawwate mootummaan Tigraay beeksisee jira. Haleellaa diroonii fi xiyyaaraa muddee 16 marsaawwan 6 raawwatame jedhame kanaan namoonni nagaa 28 yoo ajjeefaman 76 kan ta'an ammoo madaa'u ibsa damee dantaalaa Tigraay baaseerraa hubannee jirra. Muddee 15 immoo magaalaa sanatti hoteelli nama dhuunfaa tokko haleelamee jedha mootummaan naannichaa. Namoonni nagaa haleellaa sanaan miidhamuu fi gamoon hoteelichaa diigamuu ibsi kun dheera. Tigraay keessatti erga waraanni eegalamees magaalonni gabaawwan qayeewwan ooyiruuwwan akkanumallee bu'uuraalee misoomaa haleellaa xiyyaaraan haleelamaatuma jiru.
hidhii guddichi madda elektirisiitii takkazee dhiyootana xiyyaaraan haleelamuun ni yaadatama. Haleellawwan akkanaa namoota nagaa waraana keessaa qooda hin qabnee fi bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatan yakkoota waraanaatti waan lakkaa'amanii jiru ogeeyyiin seeraa. Haleellaa miilanaa magaalaa Allamaaxaa kana ilaalchisee mootummaan giddugaleessaa waan jedhe hin qabu. Humnoonni Amaaraa dhalattoota Tigraay jumlaan ajjeesuu hidhuu fi qe'eerraa buqqisuu mirkaneeffadhee jedha jaarmiyaan mirga namoomaa Human Rights Watch. Lafti taateen kun itti godhame jedhamee lixa Tigraay kan naannoleen Amaaraa fi Tigraay waggoota irratti wal falmaa turan yoo ta'u namoonni baay'een sababa eenyummaa isaaniitiin dhiibbaa jabaan irra ga'u namoota 30 ol irra qulqulleeffadhee jira jedha jaarmiyaan mirga namoomaa Human Rights Watch. Loltoota TPLF uummata keenya irraa miidhaa gahaa osoo jiranii gabaasa akkanaa dhiyeessuun nama saalfachiisaa akka jedhe dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluuna gabaasichi amansiisaa kan hin taanee fi sobaati jechuun waakkatee jira. Guyyaa gabaasa bal'aa qaba. Unearth what the UN says could be war crimes committed in the Tigray conflict. Loltooti Amaara dhalattoota Tigraay jiblaan hidhuu ijjeesuuf qe'eerra buqqisuu birgee jiraa jedha jaarmiyaan mirgilmaan namaati falmu Human Rights Watch gabaasa haaraa waraana Itoophiyaa ilaalchisuun torbee tokko keessa marru lammeessoof baaseen jaarmiyaan Kenneth Rose Human Rights Watch gabaasa jalqab torbee kana baaseen finciltooti Tigraay jechuun Tigray Defense Forces magaalota naannoo Amaara hajiyootaaf qabatanii turan keessa jimlaan namraachi su balbalomse ture hagay gaaf dhuma loltooti TPLF magaal Amaara tacina jedhamtu seen hordofee loltooti Itoophiyaatiif milisha Amaaraati waladhaa turan ka jedh gabaasi garee mirga namoomaa kun eegi loltooti Itoophiyaa baqatte baadeen bood umnittis Tigraay haleella hamtu raawwachuun cinaaf qobbo keessan namoota 49 jala galaafate jechuun himaat. Ammi mojiyoot sadaasaaf muddee qorannoo tolcheen dhalattoota Tigraay loltoota Amaaraatiin dabi hamaan ilmaan namaatiif mal godhamu namoota 31 irra qulqulleeffadhe jira jedhu Human Rights Watch dhalattoota Tigraay khalix biyyatti irra baqachaa turan garee Amaaraatiin qabamanii hidhamuu gargarfamuu fi jeefamuu qulqulleeffadhe jira jedhe lafti gochi badaan kun itti uumamee jedha lixi Tigraay kanaannolee lamaan jechuun Amaaraaf Tigraay waggootaaf irra wal falmaa turan keessa yoo taatu dheeda kaddeba Humaraaf raawwaan fakkeessan loltooti Amaara garee faannoo waliin ta'uun namgatu qulqulleeffadhe jira jedhe. These mass graves in Maikatra in northern Ethiopia gargalte yoo millatiree filmaan nama 15 daandirra mul'ata waraanni Amaara qawween nam fixaa ture gareen faannoo immoo baangaaf dhagara yookaan gajaraan nam fixaa turan ka jedhu namni gocha kan ilaan arga Human Rights Watch dubbisto gochi Itoophiyaa keessatti ilmaan namarra godhamuu jirseena Itoophiyaa keessatti lakkisa seen addunyaa irratti waan dhagaameen been jechuu yerqifate boy loltooti TPLF uummata Amaara irraa miidhaa ga'uu taatu jiranii gabaasa akkana dhiyeessuun nam saalfachiis kajedhu dubbii himaa mootummaa naannoo Amaara Obbo Gizaachoo Muluuna gabaasi Human Rights Watch kun amansiisa kan hin taaneef sob jechuun mormate dadhabaan dubbii himaa mootummaa federaalaatii kajedham laggase tulluuleen dab humnoota Amaaraa gorjechuun Human Rights Watch matkan mormachuun TPLF balaaleffat addunyaan garuu garee lamaanu jechuun Abiyyiif Dabratsiyoon yak waraana addunyaa golgoleessir deddeebiin Itoophiyaa keessa dalagu isaanii raga qabni jechuu jiru Aksumi hanga maabara degoo Maayikaadiraaf Gaalikooma qofa son taane dheeda Amaaraaf Tigraay hedduu keessatti biddi murniyaan goof walad lamaan jechuun biltsiginnaaf TPLF garee ristiif loltoota Amaara daboo yaammachuun bobeessan ilmaan nama qoraanii bobeessuu jira jedhan. Power struggle between the government and a former ruling party. Odeessa maddeen alaatiin xumurra miseensonni mishiinaroota United States fi Canada 12 ka ji'a onkololeessaa keessa Ittiitti garee maafiyaatiin qabaman gallakkifamanii jiran daa'ima ji'a 8 dabalatee namoonni kunneen dhaabbata gargaarsa daa'immanii tokko ilaalanii osoo deebi'aa jiranii kan butaman yoo ta'u namni 5 jalqaba torbee kana warri afan 12 immoo amma hiikamuu poolisiin biyyattii beeksisee jira. Guyyaa gabaasa bal'aa qindeessee jira.
Finally released, 12 missionaries kidnapped by a gang in Haiti 2 months ago are now free. Miseensoti missionaroota United States fi Canada kudhanila manhaji onkololeessa keessa Haiti gare maafiyaatiin qabaman gallakkifamanii jedhu warri kunin Haiti magaal Port-au-Prince hostel jireen ijoollee maatii dhabeeyyii tokko daawwatatu deebi'u jiru gare maafiyaa beekamtu maawuzo 400 jedhamtuun butaman the 400 idiots jechuun doqni 400 jechuun kafiyaam gare murn maafiyaatu nam lafin beeknu kam sun dollar dhugaafachuun beekam laakobsaan immoo namoota 150 taat hajer gabaasi miidiyaa Ameerikaa guddichi Central Cable News yookaan CNN odeeffannoo warqee beekirra argad jedhuun shiftaantu warqan konkolaata isaanii qawween sodaachifte rajissuun ittiin dhaabattee jedhu. This morning, American missionaries in the hands of kidnappers somewhere in Haiti. Gaarii yookaan konkolaata hatuu nam qabde horii dhugaafachuuf poolis dabalatee qaamolee nageenyaatiin walitti dhukaasuun maqa guddaa hawratti garee wambadeetu waggaa kan keeqoof lamiilee ala 29 dabalatee namoota dhibbijaa qabuun tokko isaanii dollar Ameerikaa 20 yookaan qarshii miiliyoon tokko gaafachaa turusiitu odeeffame. The gang is asking for $17 million in ransom. Torbaanotaan dur namoota shan amma immoo warri hafudhan lamaanu gad lakkifamu qulqulleeffannaa jira hajar dubbi himaa mootummaa Haiti gaarii deestosiiraas odeeffannoo dabalataan kenni jechuun afaan qabatee jedhaan gaaree maawuzo 400 jechuun the 400 idiots siin qabamte beesse gaafatamte maatiin sii kaffallaan gallakkifamta ta'uu baannaan immoo sareen si nyaattee kajedhu uummati lafaa daa'im gan shani dabalatee warri horii yeroon hin dhaqqabiniif hedduun ijjeefamu ragabaa'u. The group has been blamed for some 80% of the kidnappings that take place in Haiti. Hiikamu warqana hordofe madhamaatiin dhala hiriyyaaf dhaabbati isaan keessa hojjetan akkasumas miseensoti kongireesii Ameerikaa qiliixamuun gammachuu isaan ibsachuu jiru jedhan Kiristaan Eed Ministeerii galata badhaasoo warri keen 17 gad lakkifamanii jiru waaqayyoof galati guddaan kaga'u jechuu yoo barreessu Ameerikaa kutaa bulchiis Michigan miseens kongireesii warri Riippablikaanota kata William Patrick Hunzena miseens maatii firii isaanii ji'ootaaf harka garee wambadee turba gammaddan jechuun jajjabees man pirezidaantii Haiti katullu magaal Port-au-Prince targam haleeluun pirezidaantii biyyattii Jovenel Moise kagalaafatti gareen tun warqan gad lakkisuuf dollar Ameerikaa miiliyoon tokko gaafachaa tur biiroon qorannoo yakka federaal Ameerikaa FBI humna adda ittis Haiti walii warqan lubbu oolchuuf rakkachaa katurayyotaan ji'ootaan bood warri kun gaarreen keessa garee maafiyaa tanaan gatame argamu Aljaziiraan gabaas gubboo baasummaa min qabdu Ameerikaan immoo dubbachuun barbaaddu maawuzo 400 namoota 17 qabudduus deebiftee jedhaan. Accused of masterminding numerous assassinations and massacres. Daawwattoota oduuwwan isaati kanaaf qabannee kanneen turanii waan wajjin turtaniif ulfaadha isiniin jenna. Aga dagaya hawaasni Oromoo Kaanadaa kutaa bulchiinsa Albertaa fi naannawa ishee jiraatan martum. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa koree qindeessituu deeggarsaa OMN wajjin ta'uun muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 jalqabuun sagantaa tumsa OMN fi marii uummataa magaalaa Edmontonitti qopheessuun koottaa waliin taanee waliif taanaa jedhaa jiru. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Albertaa magaalota Edmonton, Calgary, Brooks, Red Deer, Saskatchewan, Frontenac, Grand Prairie fi naannawa ishee jiraatu hundim qophii tumsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kanarratti akka hirmaattaniif affeeramtanii jirtu. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaam, Dr. Ahmad Galchoom, Dr. Henok Gabbisaa fi keessummoota birootiin teessoon 11113 Street Northwest Central Lounge Recreation Center Edmonton odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Muddee 18 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun wal argaan magaalaa Edmonton jedhu koreen qindeessituu sagantichaa OMN tumsuun qabsoo uummata cunqurfamaa tumsuudhaan koree qindeessituu sagantichaa Albertaa Edmonton Kaanaadaa.